koronaa baqannee mana taa'uun iyyuu beelaan duudha waan ta'eef of eeggannoo cimaadhaan hojjennee ofii keenya warshaa keenyas biyya keenya hawaas dinagdeensaa akka hin kufneef jabaannee hojjechuu qabna. Kuni waadaadha. Kanaaf immoo biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaa jajjabeessaa jiru. Dinagdeen biyya tokkoo murteessaan dargaggeessa kanaaf cimsaa ofii gahee kan keessa. Waliif Yaayaanu guddina biyyattiif industiriif warshaa hojjechiisa guddina biyyattiif industiriif warshaa hojjechiisa qaba jireenya hojiirra wal hir'isuurra wal danda'uun qabeenya namatu namaaf qoricha maaluma taatanii maal taatan tasgabbii kan dhabdaniifi akkasitti dhaabannee waadaa gallee har'aa qabnee nuti isa karaa ittisa biyyaa akkuma ogeeyyota fayyaa oomisha keenya ganamaa galgala wajjin hojjanna warshaa nuyis halkanii guyyaa wajjin dhaabannee hojjanna jenneen dagadhe kana kun nama hin gaddisiisu kanan dagadhe. Egaa kun bu'aa hojii keessanii akkuma kanaan dura waadaa walii seennetti jabaannee hojjennee dagannaaf irraanfannaa tokko malee vaayirasii koronaa kanarraa of eegnee ofii keenyas maatii keenyas biyya keenyas baraarree hawaas dinagdee biyya keenyaa guddisuudhaaf akkuma kanaan dura waadaa keenya kabajnee itti fufuudhaaf kun dadhabbii keessan madaaluu baatullee kennaa keessan kan ammoo ofii keessaniifis ollaa keessan waan nyaatee bulu dhabuufis akka arjoomsaniif adaraan isin jedhaa kennaa keessan fudhachuu dandeessu. dinagdeen biyya tokkoo murteessaan dargaggeessa kanaaf Hiyyummaa keenya eeggachaa, mishtummaa keenya guddisaa, biyyaa fi hawaasa keenyaaf wabii ta'uun waadaa keenya eegnee qormaata nu mudate kana haa dabarru. Dhaamsi kun kan isiniif darbe biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaatiin.